mudannoo jireenyaas nan qaba jedhu ammaaf immoo mudannoo jaalalaa daqiiqa murtooftee gatiin qabuu fi xiqqoo ishee haasa'uun barbaada. In baay'ee irraan turu daqiiqaa murtoofteedha saatiin qabu. Waan ija qabu nutti miga. Suma keessaa maraxi waan ija qabu nutti waan miira namaa ho'isuu danda'u. Waan nu aarsu immoo akkan taane. Sagaleen kan jiru goda sana haasa'aarta ol deebi'i. Akka kootti wantichi mudannichi wanta irraa baratamuu danda'udha. Gin akka namaatti hin beeku. Rakkoon qabu lubbuu. Haasa'i namni sirraa baratu jiraachuu danda'a. Dhugaa innis maal ture bara 2016 jechuudha. Anumaatii biyyee biratti hin guddanne mana namaattidha kanan guddadhe. Kaza mucaa daadaa koo birattidhaan kanan guddadhe. Abbaan manaa ishee immoo obboleettiin abbaa manaa ishee dhadhaan agaddi turte. Innaa Wallaggaa irraa gara Finfinneettidha kan isheen dhadhaa geessite nagaddu. Innaa ishee geggeessuuf mannaariyaa deeme guyyaa tokko. Nagaa mamti? Nagaa irraa lubbuu haasa'e. Innaa ishee geggeessuuf mannaariyaa deemee mucaan tokko achi mannaariyaatti Finfinnee makiinaa isheen Finfinnee ittiin deemtuun deemuuf jedheetu makiinicha jala dhaabbata ture. Tole. Innaa buchoo jedheema baay'ee mana naannaqee na bukkee naanna'aa ture. Isheen mi'a wayii makiinaa naa seensisinaan jettee innaan fidi bilbila keessiif hin qabaa jedheetu bilbila harkaa fuudhee bilbila naa qabee jechuudhaan bilbila ishee xiqqoodha kan hin qabadhu. Kazaa bilbila koon harkaa fuudhee qabee naaf qabee achitti booddee yeroo deemu lakkoofsa koo qabateera inni lakkoofsa koo qabateera bilbila koo deebisee natti laatee. Innaa bilbila koo fudhadhee an akka inni lakkoofsa kiyya qabate hin beeku nan galee naa dawwalutti ka'e makiinaa sana keessa taa'ee osoo Finfinnee deemaa jiru naa dawwalee bakka sin jaalladhee naan jedhe innaanii lakkii ani ofii koyyuu mana namaan jiraadha xiqqummaadha kaasee mana namaatti hin guddadhe kanaaf jaalala keessa galuu hin barbaadu amma dammoo yeroo sana barnootarra hin jira kutaa 8 baradhaan ture. Tole. Rakkoo hin qabu mana namaa yoo jiraatte si barnootarra yoo jiraatte si naan jedhee baay'ee bakka hanga ji'a 2 tole hin jennee fi baay'ee na cannaqaa ture achi booddee ji'a 2 booddee tole hin jedhee fi innaatuma waliin haasofnu namni sun kan inni hojjetu hojii mootummaadha Finfinnee sin deema naqqamtee sin dhufa garuu bakki hojii isaatii Baakkoo Tibbee bakka jedhamudha. Innaa achi booddee naqqamteen ji'a 2 dhufa ture. Kazaa eeggan tole jedhee fi dhufuutti ka'ee achi booddee ana waliin erga na jaallattee haadha manaa koo boriinaaf taataa jireenya mana namaa keessaallee sin baasaa barnootallee ana bira teessee barattaa kanaafiyyuu jalqaba kanaa dirqama ana waliin siree ciistaa naan jedheetu baay'ee mana cannaqaa ture yeroo hundumaa. Eeboorra ciise dinishee. Achitti booddee yeroo hundumaa sa'aatii naa dawwalu kan manatti kaasaa ati koo borkan koodha naan jedha lakki ani jireenya mana namaa keessan jira kanaafiyyuu boru rakkoon tokko yoo narra ga'e jarri kun anaan gadi na baasu jarri kun manaa gadi na baasnaan ani bakka lixaa hin qabu maatii koo biratti hin guddanneen jedheen. Kazaa ani iddoo lixaa siif hin ta'a yoo maatiin kee manaa gadi si ari'an irree anatu siif jira bakka ani waan hundumaa siin ta'a haadha gaarii abbaa gaarii obboleessa gaarii hiriyaa gaarii siif ta'e jireenya kee kana jijjiiruu nan danda'a naan jedhetu baay'ee bakka wanta meeqa qabeetu na sossoba ture. Innaa ani kiyoo gwaddanyaan koo baay'ee jaalladhu tokko jirti akkas naan jedhee guyyaatti utoo naan dawwaliin hin oolu si'a 5 naa bilbilaa nama akkasiidhaan jedheen. Innaa fidimee lakkoofsa sanaaf laadhu teelegiraamirra seeneetanii namichi eenyu akka ta'es nan baraa nama akkamii akka ta'es nan ilaalaa naan jettee isheen bilbila guddaa qabatti. Innaa faayila isaan ilaalaa naan jettee bilbila isaa qabattee
seefii gochuuf jetteetu dingatatti dawwalti. Eshi. Achi booddee innoo daqiiqama tokko sun turiin dawwaleetu hayi akkam jirta nagaa keedhaa abaluun jedhama walaa barru jedhe beektaa isheedhaan. Eshi. Innaa lakki dogoggora dhiifama jetteen ennaan rakkoon qabu yoo dogoggora ta'es wal barramnaan jedhee innaa saayitii xiqqoo muraasaan ishee bukkee turetti si'a meeqa dawwalee beektaa isheetti deebise. Eshi. Namni kun duuriyyeedha moo maal jechuusaa dhaqo iskii kan inni anaanoo si qofan jaalladha naan jedhe siif jedhee nama baay'een dhiise beekaati nama jireenyaaf ta'uudha amala qabeettiidha namni mana namaatti guddate tidaariif hin ta'a jedheetu waan baay'ee naan jedhaa ture. Eshi. Achiitiin booddee innoo isheedhaaf dawwalee iskiirraa kaasiiti beekaa haasofsiisi wanta inni siin jedhu bariin jedheen. Eshi. Kaastee haasofsiistee innoo beekaa anoo sin jaalladhe jaalalatu surraa na qabee ammumaa dawwalee isheedhaan. Garree lubbuu silkii matti miskoolii dingata gooteennan jaalalirraa qabi. Dhiiraadhis. Bakka ansi jaalladhe jedhee mucittiin immoo isheenis akkuma mana namaa teessee baratti turte gin isheen eerumuudhaaf ji'a 5 ishee fi qaxaroon qabamee jechuudha. Isheen abbaa manaa qabdi. In eerumne gin eerumuuf jettee ji'a 5 ishee hafa ture yeroo sana. Isheen fiqir. Achiitiin booddee eessa jirtaa jedheen Finfinneen jiraa jetteen Naqqamteen jirti immoodha. Eshi. Si arga kan jenneen bicha. Qoy kaa achiiti booddee naanii si waliin wal arguun barbaade beekaa ansi wajjiniin wal arguudhaa fi guyyootas ji'ootas torbanootas qabachuun barbaadu amma si waliin wal arguun barbaadaa jedheen. Eshi. Achiiti booddee yeroo inni na wajjin haasa'u isheenis irra galtee konneekti goonee dhaggeeffannaa yeroo ishee wajjiniin haasa'us anarra galchiteetu wanta inni jedhu hundumaa dhaggeeffanna turre. Eshi. Nachi booddee inni yeroo isheen dawwaltuu fi irraanaa ba'a yoo anatu wajjiniin haasaa jira ta'e siisterii konnaaf bilbile jedhee turraa ba'a ture yoo isheetu wajjiniin haasaa jira ta'e immoo yoo ani ittiin dawwala gatii ta'ee fi siisterii konnaa bilbilaa jira jedhee ishee irratti cufee irraa ba'a ture. Eshi. Lamaan keessan hunaa sofsiisachuudha mataanis hin dhaabe. Eshi. Achiitiin booddee anis bakka baay'ee erganni nama akkasii ta'uusaa bareeti an baay'een si jaalladha beekaa si dhabuun barbaadu si dhiisees nama kan biraa jaallachuun barbaadu jireenya koo borii hin jijjiirta jedhee si abdadhaa jedhee itti makamuuttiin ka'e. Ati. Eshi. Achiitiin booddee innoo ishi bakka anis jireenya koo boriidhaaf si abdadheera silayyuu naan jedhee achiiti guyyaa tokko Finfinnee deeme ture isa dura deeme sana galee jechuudha. Eshi. Isheen akka isheen Finfinnee jirtutti beeka sila ta'ee fi isheedhaa wajjin wal beellamee beeqaatii har'a na bukkee bultaa an Finfinnee dhufaan jira gatii ta'ee fi jedhaan intalittiidhaan. Inni raabsaadha. Eshi lubbuu. Innaa rakkoon qabu biraazarii koo wajjin mana kiraayii furannee teenya garuu yoonni naaf eeyyame yoonni lafa hojii hin bulate ani immoo dhufeensi bukkee bulaa yoonni lafa hojii hin bulu ta'e immoo dhiifama naaf goota galgala si bukkeen bulu guyyaan dhufeesi bukkee oolaa jettiin. Ishi maa lama taatanii maa beellamtanii barbaree wayittiin ulinisi erga waliin jirtan. Ishi. Achiiti booddee tolee jedhee yoo halkansiif hin mijatu ta'ellee beekaa guyyaana bukkee oolta jedheeni inni kee ishi jettee Finfinnee dhaqee si argee bakka du'eeraa otoo sin argin hin buluu jedhee. Lakkii galgala kana biraaziriinii annan ba'a jedheennaani lafati deemtu walumaan deemne deebina malee an qofaa kee gadi sin dhiisu naan jedhe waan ta'eef boransi bukkee oola dhufee jetteen. Tole jedhee achiitii booddee halkan kanagaa bilbilee fi anaan irra galchite kunoo bakka siif du'aan jira hirriba rafaan jiru bakka du'eera jedhaan isheedhaan anaanis naa dawwalee akka Finfinnee deeme anaan immoo natti himne achiitii booddee eessa jirta jedhee gaafadheennaani yanoo manuma hin jira maatii bukkeen jira naan jedha. Achiiti booddee inni keeyoo isheenoo meessi kootti si eegaan jiraami maal dharee kottu kaa guyyaa ganama kana wajjiniin ciree nyaanneetu bashannanaa oollaa jedhaan.
achi booddee lakki har'allee biraazariinii hin deemtu naan jedhe waan ta'eefi bakkaan si arguu hin dandeenye bilbilumaa wajjiniin haasofnaa jettiini. Achiti booddee inni kiyoo niisee naa dawwaluutti ka'e amma immoo deebi'e. Naa tekstiin ishee wajjiniin haasa'ullee ana hundisaa ana bira jira. Tekstiin ana wajjiniin haasa'u hundisaa ishee bukkee jira. Isheen immoo maaf haasofsiisti gamoo suma takkas jedhe silaa yeroomuuf torbee lamatti galeeratti. Wantuma inni nama akkamii akkuma inni ta'u baruufidha si jammar isheen. Achiti booddee guyyaa tokko ka'eetu inni dhufe naqqamteen dhufe si arguun barbaadaa naan jedheen naanii naan mijatuun jedheen maaliif ennaan naaf hin mijatu anoo si bukkeessuufuun barbaaduun jedheen maaliif yoon dhufe gwaaddanyaa koo wajjiniin dhufaan jedheen ennaanii lakki gwaaddanyaa kee wajjiniin si arguun barbaadu qofaatti si arguun barbaadaa jedhe. Achitiin booddee lakki jedheetanii ani nan didee achi booddee baajaajii qabatee safaran jiraadhu dhufee achi booddee safaran jiraadhutti ani bahee dubbisee ati dhuguma jaalallee hin qabdu ana qofaa jaallattee jirtaayii jedheen gaafadheen. Si'uma qofaan jaalladhee jira jedheennaanii tole bakka sammuugin akka haasoftutti illee nama kan biraa ana irratti hin jaallatta jedhee yaaduun jedheen. Innaa akkamitti sirratti namni kan biraan jaallatamaa silaa ammoo akkamitti maal jechuudha jedhee achi booddee anis tole jedheenii icciitiisaa sana waan hin beekuufi gaafa sana kaardii immoo hin qabun ture kaardii naaf guutiin jedheen tole jedhee kaardii naaf guutee. Galeetanii miseejjiin isheedhaaf ergaa ture hundisaa na bukkee gatii jiruu fi nan ergeef miseejjicha foorwaardiin godheef hundasaa tokkotuun irree ofirratti nambisin. Maalidha kun eessaa fuutee naan jedhe maalidha ati eenyu wajjiniin haasofta turtee jennaani eree bageetaa simanii waan akkasii maanni ana miti boodhe maal jechuudha simii ana miti maanni yoomanii gowwaasitti fakkaadhe yoo na gojoomsuu barbaaddamoo yaatiin jedheen. Innaa ana miti ituma ta'eeyyuu mee maal dhabeettaa gaaddonaan jedhe yennaani ani intalittiinii lafaa kaateetu bilbila natti bilbilteeyyuu duuriyyeedha jedheetanii itti fayyadamee dhiisuu barbaadeedhe. Innaa isheedhaan isoo gaafa finfinnee deemtu beellamteenii kottu wajjiniin bullaa jetteenii guyyaas kottu wajjiniin oollaa jetteenii finfinneen jira siin jettee isheenoo finfinneen jirtu siistarii koodha kunoo as jirti anaan isoo na wajjiniin ciisii haadha manaa koo buriinaaf taataa jettee naa babbalaa turtee ati dhuguma nama jireenyaaf ta'uudha akkasittiin anaan akkamittiin akkasittiin irratti hamaa yaadde ati jedheennaani.